Hai hordoftoota keenya jirra jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota koo biyya keessaa biyya alaa jirtan akkam jirtu nagaadha. Nuti jirra nagaa keenya hin bannee miti sammuna kana bannee jirra. Wanti hin badeef immoo haadha mucaatii kanattanii biizii ta'a jechuudha. Akkam isin jirtu miti har'allee eessan jira misti ilaala. Mana koo miti hin beektu mana koo. Inna har'a kun rabbirraa kitti baata geessee tana mana namatti goree jira jechuudha. Nama firmadha. Inna iddoon jiru sin agarsiisa tana viidiyoo hojjedhe jechuudha. Akkam reessin jirtu jiruuf jireenyi bareeda. Kittibaanni dhugaa waaqayyo baay'ee tokko ijoollee dhukkubsachuudha. Kittibaata amma rabbirraani kan ji'a amma ji'a arfaffaa qabate miti kan ji'a arfaffaa fudhate. Durallee dhukkubne kan bulee 45 sin dhukkubne kan bulii 7 sin dhukkubne amma kan ji'a sadaan isa darbe fudhatee fi inni kun garuu baay'ee dhukkube jechuudha. Amma kanallee bu'aa ture. Amma inni zimmi jedhee naanani viidiyoon isinii waraabaa jira jechuudha. Rabbirraa kunooti rabbirraan kos dhukkubeeni garuu baay'een keessanii rabbirraa yeroo baay'ee viidiyoo irraan baasiinii sirrii miti. Amma xiqqoo ishee ajjabaatu naan jechaa turtanii warri akkana naan jettan immoo galatoomaa waan na gorsitanii guddaa galatoomaa baay'een isin jaalladhaa isin kabajaa. Dhugaadhuma viidiyoo yeroo baay'ee ijoollee miidiyaa irra baasuu sirrii miti. Amma ijoollee xiqqoo jabaatutti garuu rabbirraan amma ji'aa furguutee jira galata waaqayyoo. Innaa waaqayyoon namaaf kenne dhoksee namaaf hin kennine baay'ee isaas dhoksuunis sirrii miti jechuudha daa'ima. Ramu rabbiraan kittibaata fudhatee dhufee immoo mana firaan jira har'aa. Kanaafan isinii waraabachuudha. Bunallee dhugnee nyaatallee nyaannee dheengaddas immoo mana kana mucattiin kuni qixxee deenye jechuudha. Natti ji'a tokko dura jira. Ishee eebbisuu dhufee tanan durayyuu dhugaa yeroo walitti hin dhufnu turre amma garuu anillee baay'ee tokko natti tole jechuudha. Maaliif yeroo manni na dabbaru as nan dhufa. Ollaadha immoo baay'ee ollaadha jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf garuu namni walitti dhufu malee fira ta'eedha ollaa ta'eedhaa fi wanti wannoo ta'u hin jiru jechuudha. Garuu nama faana walitti dhufu namni immoo nama qoricha keessumaayyuu namni biyya baay'ee nama barbaachisaa. Yeroollee irigdeemtan daa'ima bira keewwattu kodhommattanii jechuudha. Dhuftaniillee waan garaa keessanii haasoftaniitu mana keessanitti deebitanii galtu. Amma tokko sammuun nama firii ta'a jechuudha. Inna kun ani amma dheengaddallee akkasitti nama eebbisuu deemuu fane viidiyoo waraaba'ee nan irraanfadhe dhugaa dubbachuudhaaf gaafuma sana ishii bira dhufnee kun har'aan lammaffaa dhufuu kootee jechuudha mana kana. Kun mi'eeffadhe jechuudha. Suma har'a rabbirraa isheenis kittibaata mucaa geessitee turte. Kun akkana ta'a rabbirraan ilaala. Innaa wajjin hin deemnee dhufnee buna dhugnee misaa nyaannee ammoo hin galla jenneetu iddoon jiru maafan isaanitti hin agarsiisu eetananii viidiyoo isinii waraabaa jira jechuudha. Innaa akkanan isiniin jedhaan hordoftoota keenya namni namaaf qorichaa namni nama jibbuyyuu sirrii miti. Akkuma koo namni walitti dhidhiyoo jirtan walitti deemaa wal gaafadhaa. Namni biyya immoo shaggaadhaa bareedaa. Isiniin jedhaan gaarii biyya hordoftoota keenya. Innaa like share godhaa warri rabbirraa jaallattan. Like share godhaa. Rabbirraa kittibaata geessee tanan dhufee amma rabbirraan kittibaanni dura akkanan turre amma walirraa faffagaatee jira jechuudha. Ji'a gimbootii gaafa bulii 13 immoo fidinaan jedhama jechuudha. Ji'a meeqa jechuudha ganaadha jechuudha. Amma ji'a kuni gimbootii immoo ganaadha mitiire ji'a ja'a waan akkasii 6 7 8 9 10 ji'a ja'a wayii boodan geessa ji'a ja'a moo ji'a 7 kittibaanni akkas ta'e dura ji'a ja'atti siin kennu jedhanii. Innaa akkana isiniin jennaan hordoftoota keenya isinis dafaate akka keenyatti galaatii biyyi namaan guuttu ijoollee dubgodhaati. Akka keenyatti ammadhaan isiniin jedha birriin hin dhumtisii qabeenyummoo hin dhufasiin dhumasii ilmoon garuu ilmoon kennaa waaqaati jechuudha. Isheen namatti hafte jechuudha birriin garuu hin deema. Kanan isiniin jedhaan hordoftoota keenya daa'imni baay'ee namatti tolti nama mararti. Like share naa godhaa
dhagaa mana namaan jiran isiniin jedheera akkasii viidiyoo isinii waraabaa hin badu. Hin baduun jedha garuu inuma hin bada. Daa'imatu biizii nama godha kanaaf inni isiniin jedhaani. Like share nu godhaa. Warroonni haaraa taatan immoo subscribe godhaa. Karaa chaanaala keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Ciao baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabajaa. Like share nu godhaa. Ciao. Bye bye.